Akkuma taphni xumurameen gammachuuf jedhee hiriyoota garee isaa waancaa injifatan biran dhaqne taateen sun isan injifanne. Akkas gochuu caala guyyaa fuularraa garagalfattee kubbaa murteessituu fashaleessee rifaatuun laphee kan gogse ifa keessatti dukkanaan kan weerarame dursee gara taphataa Gabriel Magalhaes malee hunda dursee dhaqee daqiiqaawwan dheeraaf hammatee jajjabeesse imimmaan irraa qulqulleesse. Taphataan sarara ittisaa ganna 32 Paris Saint-Germain Marquinhos tapha Champions League kaleessa gaggeeffame irratti miirri marartee namummaa inni agarsiise qalbii miiliyoonota hawwateera. Gabriel Magalhaes Arsenaal sadarkaa kanarraa akka ga'uuf shoorri isaa olaanaa ture. Kilabichaaf dhiiga isaa kenneera. Utubaa baatee asiin geera. Tapha kaleessaan ga'umsa addaa agarsiisee kubbaawwan 13 qoleera. Dhumni isaa garuu hin bareenneef carraa fi injifannoo fuularraa naanneeffattee tapha xumura waancaa guddaa irratti peenaalitii yookiin rukuttaa adda baastuu fashaleessee godaannisa bara baraa kudhaammateera. Akkuma kubbaa sana samii Pushkaash Areenatti qajeelcheen taphattoonni Paris Saint-Germain dirreen ga'uu didee wayita gammachuun lafa dhiphisan. Marquinhos gara taphataa garee biyya isaa Magalhaes malee akka obboleessaa fi ilma isaatti hammatee jajjabeesse. Iyyaa fi fooricha sana keessa goobanee kan mul'ate gochaa taphataa kanaa ture. Taphattoonni lameen Biraazil Saao Paawulootti dhalatanii guddatanii lamaanuu taphattoota sarara ittisaa Biraazil ittiin boontuudha. Amma waancaa addunyaa harka wal qabatanii imaluuf qophiitti jiru. Paris Saint-Germain waggoota lamaaf walitti aansuun Champions League milkeeffateera. Kaleessa galgala tapha kubbaa miilaa qofa osoo hin taane eebba ispoortii ifatti argine. Mee gochaa Marquinhos kana akkamitti argitaniin hiriyaa bakka akkanatti dafee dhaqqabu hunduma keenyaaf haa kennu.